egereen keenya baay'ee balaatti adeema. Lawaan tokko namni dhaggeeffatan hubachuu qabu. Waraanni matumti isaa lubbuu namaa balleessaa mana gubaa waan illee hojjetaa miti. Isa qofaa miti kan ilaalamuu qabu. Bakka waraanni jirutti hin qotattu, hin horsiifattu, hin oomishtu kuni maal fida? Jeejee fida, hiyyuma fida. Waraanni jeejee fi hiyyuma fida. Jeejee fi hiyyumni waraanni mataan isaa dhibeedha. Dabalataan immoo jeejee fi hiyyuma fida. Hiyyumni fi jeejeen immoo xinnaa guddaa jaarsa dhiira dubartiin jedhu hunduma fixa. Yoo nageenyi jiraate abbootiin amantaa ummanni amantaa hordofu amantaa ofii geggeeffatuu danda'a. Yoo nageenyi jiraate daldala adeemsifatuu danda'a. Yoo nageenyi jiraate ka qotatu ka bocatu nagayaan bahee bobba'ee gammachuun guddatee ijoolleen gammachuun bobbaatee galtee jiru. Yoo nageenyi hin jiraatin ilmi yaaddoo keessa jira, haati yaaddoo keessa jiraatti, abbaan yaaddoo keessa jiraata. Yaaddoon kuni dhibee mataa isaatu dhibee namatti fida. Inni har'a miilli isaa cabe, inni har'a madaa'e, inni har'a du'e isa booddeedhaatiif fira baay'ee qaba, aantee baay'ee qaba, sanyii isaatii qaba. Kanaafi rakkinni nama tokkorraa ka'e rakkina community ta'a, community sanarra darbee iyyuu immoo rakkina hawaasa bal'aa ta'ee kan saba tokkoyyuu hamma ta'utti deemuu danda'a jechuudha. Dogorgorri yoo oolee bulee seera ta'aa jedhanii. Kanaafuu walitti bu'insi amma biyya keenya keessa naannoo keenya keessa jiran kun yoo ture rakkoo guddaa uummata keenya irratti biyya keenya irratti hin fida jechaadha. Ammallee rakkoo meeqatu jira. Nageenyi hin jiru garuu namni nagaa qabu malee bobba'eetoo nagaan galu nagaan bobba'ee nagaan hojjechaatii olee nagaan galu hin qabu jechaadha. Yoo namni bobba'ee hojjechaati qoteen bulaanis qotachaati tan oolu naggaadeen illee daldalaati tan oolu hundumtuu waan ofii hojjetee to nagaan jiraachuu tan danda'u nageenyi jiraate jechaadha. Walii galuu baanne wal fixuu wanyaachuudha. Wanyaachuu san immoo Rabbi nurraa haa qabu, Rabbi nurraa haa ittisu.